Inni akkamitti akka xaabisii yookiin immoo madaati fuula keenya irratti balleessuu dandeenyu qabadhee isin dhufeetiin jiraam. Isa kana suuraa isaa isinii maxxansaa booda tampileen irratti bitaatiitti fayyadama mataafis warra barbaadan wanta ofii kiyyaa fayyadamaa jiruudha obboleeyyan kiyya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafuni akkam jirtan hordoftoota daawwattoota isaaniitti warra shoo hunduma keessanuu bakkuma jirtan nageenyi koosina dhaqqabu jecha guyyaa haddasii viidiyoo gabaabduu takka mana keenya keessatti inni akkamitti akka xaabisii yookiin immoo madaati fuula keenya irratti balleessuu dandeenyu qabadhee isin dhufeetiin jiraam. Xumura qophii keetiin wajjin turuun irraanfatiin ala akkasuma mootuyyuu warroonni chaayinala kana faaraa taatanii laayikii subscribe gochuudha yaada keessan comment irratti na barreessadha. Obboleeyyan kiyya sentanii osoo laayikii hin godhin ba'aa jirtanii laayikii tuqa anis akka guyyaadhaa guyyaatti waan haaraa waan isin fayyadu qabadheetiin dhufuuf isin jechuun barbaada. Mee gara mata duree kiyya qabadhee isin dhufeetti isin haa dabarsu. Akkuma argitan kana waa baay'ee qabadhee isin dhufeetiin jira. Wantoonni kunniin waan keemikaala irraa bilisa ta'eetiin hin jedhe manuma keessan keessa teettanii madaati yookiin xaabisii kana nama nafaasenti 100% waan ittis fayyadamtanii arguudhaaf teettanii isinirraa waan balleessu jechuudha. Fuula keessan yeroo ammaa kana keessattuu nuti warroonni shamarranii warroonni mana arabaa keessa dalaynu karaalee hedduun xaabisiin yookiin madaatiin kun nutti dhufa. Zayitii garagaraa xaabbasuu irraa michiis ta'uu danda'a. Karaalee hedduun nutti dhufe namoota hedduu rakkisaatiidha kan jiru. Kanaaf immoo tuyyuu wantoota kanneen fayyadamaan isin jechuun barbaada. Akkuma argitan kana jalqaba irratti irdiidha. Irdii afaan arabaatiin jarri immoo kan kirkibii jedhanii sanii. Irdiin kun akkuma hundumti kennayyuu beeknu faayidaa hedduu qabdi. Faayidaa tokko lama jedhee irraa laakkaamee hin dhumne jechuudha. Yoo garatti gadhuufne dhibee hedduuf kan faayidaa qabduudha. Fuula keenya immoo karaalee hedduu nuti fayyadamne madaa garagaraa fayyisuu fi fineessuu garagaraa akkasuma fuula keenya bareechuudhaa fi qaama hundattuu osoo dibanne irdiin kun hedduu tokko faayidaa qaba jechuudha. Hedduu tokko. Kanaaf irdiidhaan jalqabaa kun keemikaala irraa bilisa. Ittaansee immoo akkuma argitan kun kaliidha kun. Kalii taffahaati yookiin immoo aappiliidha. Akkuma argaa jirtan kana mana arabaa keessa hedduu jira. Haa ta'u garuu irra caalatti isaan kalii kana osoo hin taane kalii isa bira fayyadaman. Aappilii kana osoo hin taane mana arabaa hedduu keessatti isin argattanii isa kana xuruudha waan ta'eef suuqeedhaa bitadhaati kalii kana fayyadaman. Kanaan olitti makuu qofaayyuu miti qofaa isaatti osoo fayyadamtanii kaliin kun baay'ee faayidaa qaba dhugaan isin jedha. Xaabisii balleessuu irratti yookiin immoo madaati fuula keessan irra jiru waan ofii kiyyaa fayyadamee arge namoonni hedduus waan itti fayyadamanii isin milkaa'anii nama itti fayyadamaa laalan isin jedha obboleeyyan kiyya. Inni kun kookonaatiidha. Kookonaat ooyiliin hedduutu jira. Haa ta'u garuu kookonaat ooyilii isa kana yoo argattan orijinaaliidha. Mataafuu fuula qofa osoo hin taane mataafuu biqilchuu mataa irratti gahee guddaa qaba. Fuula illee yoo dibatanii isa kana suuraa isaa isinii maxxansaa booda tampileen irratti bitaatiitti fayyadama mataafis warra barbaadan wanta ofii kiyyaa fayyadamaa jiruudha obboleeyyan kiyya. Inni kun beeziliinidha. Bakka isa manaa hin qabnetti garuu beeziliin illee fayyadamuu dandeettan xumura irratti jechuudha. Inni kun immoo koolgeetiidha. Yoo koolgeetii kana hin qabaanne kanas kanuma qabdan rigaa ilkaanii jechuudha gama biraatiin. Anamma inni kun xiqqaa dhumatu ka'e waan ta'eef isa manaa qabu kan biraa dabalee fideetiin dhufe jechuudha. Mee gamanumaanii akkaataa itti fayyadama isaa wajjin akkamitti akka walitti dabaleetiin itti fayyadamuu dandeettan isinitti haa argisiisu. Jalqaba irratti akkuma argitan kana irdiin itti waradha. Irdii kana hunda fayyadamuuf osoo hin taane isinumatti argisiisuuf hin fide waan ta'eef maankaan lama yookiin tokkoyyuu nagaa garuu irdii ani qaama hundattuu waan fayyadamuuf hunda bobaa jala morma jala sedduu takka fayyada jechuudha. Irdiin baay'ee faayidaa qaba obboleeyyan kiyya. Itti fayyadamaa hunduma keessanuyyuu. Garatti illee immoo akkuma isiniin jedhee warroonni dhibee garagaraa qabdan dhuguu dandeettu. Garuu immoo inni dhibee aannan inni kan hin fayyadamne jira namoonni dhibee biraa qabdanii adda baasati isin jechuun barbaada. Akkuma argitan inni kun irdiidha achirraan immoo loomiidha. Loomii gimmaashis ta'e loomiin kun fuula fi yoo baates xuruu miti waan ta'eef gimmaashni yoo isin gaa gimmaashuma qofatti dabalattan loomiitti hin baay'isinaan isin jedha obboleeyyan kiyya. Ittaansee immoo kaliidha. Kalii taffaa isa kana jechuudha. Baay'ee faayidaa qaba wanti kunis. Isa kanatti dabalattu jechuudha amma. Kino akkuma argitan kana hunduma walitti dabaleetiin jira. Koolgeet illee itti dabalee
kalii zay kokonaati yookiin immoo zayitii kokonaati kan amma ittiin dabaltanii booda yoo xumurtaniitiin hin jettan dibattanii gidduun viidiyoon addaan citee ture irdimaa fi loomii fi kalii kanaa fi koolgeetii qofa walitti dabalattanii jechuudha. sirriitti erga waliin geettanii booda jara kana sirriitti wal fudhachiistanii garuu namoonni fuulli keessan zayitii uumamaa hin qabne namoonni fuulli keessan zayitii uumamaa hin qabne itti dabalatan rakkoon qabu kokonaata oiliin maankaa tokko qofa yoo itti dabalatan rakkoon qabu jechuudha. yeroo dhuma jara kanniin walitti dabalatan kana itti dabalachuu dandeettan. xumuramee jira hojjadhee geesseen jira mee amma dibadhee walumaan laalla nan dibadha fuula kiyyaatti jechuudha. hundi isaa waliin geettanii sirriitti dibatan jechuudha. fuula keessa waliin geettanii anamma shaarbii ofirraa baasuun waan naan tolle booda ofirraa baasee sirriitti waliin gaa amantii kiyyaaf shaarbii ofirraa baasuun naaf hin danda'amu. Angaruu xaabisii takkitti hin qabu ofirraa shifniin ayyuu hin qabu. yeroo hunda irdii kana waan hin fayyadamuuf dammaanis walitti dabalee shifniin fuula kiyyarra hin jiru. warroonni ijji keessan jallisin gurraachatullee warroonni bakka hundaa sirriitti waliin geettanii dibatan jechuudha. shaarbiif baay'inaan hojjetan jiru. koolgeetii immoo kan baay'ee jira kan baay'ee nama gubu jira san osoo hin taane koolgeetii diimaa fi adii wal keessa makaa qabu san isaan fayyadaman sun baay'ee gaariidhaan isin jira. deebi'ee dammaa fi isa kanallee walitti irdi dammallee fayyadama yeroo baay'ee kaliitti dabalaati. loomii immoo itti xiqqeessa koolgeetillee xiqqoomatti dabalaati fayyadama. amma xumureetiin jira kokonaatti rafisinitti argisiisa sanin dibadha jechuudha. Beziliin illee qabaatan rakkoon qabu bakka kokonaatiin qabnetti beziliin fayyadama erga xumurtanii garuu waa dibadhaaf fuula keessanitti. koolgeetii kana immoo xiqqeessa obboleeyyan kiyyaa amma isiniin jedha. koolgeetiin baay'ee fuula waan nama gubuuf xiqqeessaatti fayyadamaati. adiin makaa ka qabu sayyoo argattan jechuudha. sirriitti fuula keessan yoo dibattan baay'ee fuula keessan sirriitti sallasu jechuudha. Turtii gaarii nyaata.